Dubbiin sanuma sanumatu aarsee mucayuu laasan musan maagaatti wanta kawni biraa jira sanuma dhugaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa ashama daawwattoota fi hordoftoota chaanalii Gadaatuuf baga jiraatanii baga rabbiin guyyaa kanaan sa'aatanaan si dhage hedduu na gammachiise. Rabbiin jaallataa si na gammachiisu yaadni isin naa gumaachitan yaada akka namatti tolu yaada bareedaa yaada dongorra irra deebisu. Hedduu galatoomaa isin jechuu barbaadeeti. Ammas qalamni keessan hin gogin ittuma fufaa jechuu barbaadeeti. Kanatti aansuudhaan akkasuma mucayyoo gaaddisee obboleettiiti jechuudha. Intala tiyya kabajamtuu jaalatamtu. Kalee akkuma walumaanuu daawwannee hedduu agartee boo'es gaddes dhiifamisii kadhachuu ture garuu isiin nan dhugoomsine. Jechuun waan duraan taateef waan gochaa turee fi waan agartee ani irratti dalagee irraa ka'e hedduu gadi liqimsamnee fi anammoo garaa qulqulluun onnee qulqullu isii tana dhiifama gaafadhee ture. Garuu isiin ammallee waan irratti dalaguuf deemta ammallee na dhamaasuuf deemta narraa achi deemii maaloo jettee numa haga bootu takka ana baay'ee garaa garaaf jechuudha. Maaliif hin jiiltee ana haajii mucayyoo miskiintitti ni jiilcha akka malee itti roorisee mucayyoo jiiltee argamu kiyyan feetu dhageetti metii yan feetu tasuma abadan amanuu hin dandeettu amanuu garuu suuta ijoollee barsoo suutan fuula gaarii amala gaarii yoo itti dhiyaate immoo suutan tasgabbaa'uu ni maltee dhiyaata. Inshaallah isinis du'aayin duuba jiraadhaa jechuu barbaada. Wallaahi hedduu anuu gammachuu adda kana dhagame eega waan kanarraa agartee qusachuu eegali gammachuu ajaa'iba ture. Gammachuu qabu ni nyaata ni dhugaa ni utaala as utaala achi utaala kalaas akkanuma jedhamee gammachuu hedduu qabu. Maaliif waan tokko amma ammoo garuu wallaahi bishaanoo dhuge waa xiqqoo gammachuu adda qaba kalaas maaliif baabasa irraa deebi'e. Waan dalagaa yoo sanarraa dhaabbadhee of laalee ni dhiisaa dhibbatti lubbuu ta'etti dhugaa himee irraa of qabee jira. Kanaafuu amma gammachuu ajaa'ibaa tanatu natti dhagama. Garuu mucayyoon akkas ta'uu isiitiif baay'ee itti gadda. San rabbiin nu haa dhiisu. Taa'uuf duraatiif ana beekata. Amma dhaabbadhee of laalee waan godhaa jirus waan dalagaa jirus akka waan gaarii hin ta'in. Akka waan agartee rabbi birattis nama birattis akka waan kun jibbamaa ta'e wanti kun abaaramaa ta'e dhibbarraa dhibbatti of beekee anis irraa qusadhee irraa dhaabbadhee isinis du'aa naa godha rabbiin isaa qajeelchu. Warra kumitti yeroo ammaa hedduu warri barreessanii rabbiin isaa qajeelchu yaa gaaddisaa karaa hin taane jirtaa amma dhaabbadhuuf laale daranuu dhaabbadhuuf laale irraa deebi'ee wanti kun sin baasu. Karaan taane deemaarta dhala namaarratti waan akkanaan dalagi keessattuu mucayyoo sanarratti mucayyoo xiqqoo sanuu akkasitti isii sanarratti waan hin taane dalaganii taa dabartee ammaaf irraaf qusadhu jettanii warri yaada bareedaadhaa barreessan hedduu galatooma isin jechuu barbaada. Kanatti aansee kalammata ammoo akkuma inshaallah ni argitan jedhee aadaa warri hin arginis dhuguma gaaddisee ammoo waan isii dhamaasee isii fi gaaddisee afaan godhu. Akka waliin dhageenye akka gurra waliin kennin akka agartee kalaase uuma gaaddisee hin jirtu kana nama moosaree dubbatee hin jechuu ture haati gaaddisee jechuudha. Mucayyoon waan gaggaarii waan dalagaa ta'an takkaan hordofte kaan viidiyoon kaan sagaleen kaan agartee gochumaan guyyaa qabdi jira waan dalagu. San hunda itti himtee haati nama moosaree dubbatee asumaan dhageettee asumaan gaddatti waan san hunda ka dongora san hunda ka dalage bara dhibbatti. Qajeelcha qabu kan ittiin dhaabachuu osoo hin ta'in ittiin gaddaa yeroo waan san dalaguu guyyaaf akka malee gadda guddaan dhagame jechuu barbaadeeti. Ammoo waan sanii kaa'arraa akka carraa akka haati gaaddisee lebbeen haati gaaddisee waan kana yoo qabee taate duraanuu mucayyoon jala bulteef jirti. Waan akkanaa takkatti lafa keettee jirtu yoo an ammoo kallattii waan san agartee dawaa sanni godhee fi irraa gadhee agartee ifaa bilisaan kan itti godhu taate. Anafaatti gaaddisee walii araaramuu miti walii fayyuu miti mana keessa taa'uu miti magaalaa tana keessa guyyaa takkan bulan kan takkan oolu ni beekaa. Onneen isii onnee miti
jabeenni si jabeenna miti waan jettirraa hin deebitu jabduu akkasii beelatti ati gaaddee ishee dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'ee na tolte akka dhiira ta'e jechuun dandeetta bara waan dhiirti hin dalee hin dandeetta onneen isii sibiila jechuun dandeetta kanaafuu ani isii tana akka isiin natti hin mufaneen akka isiin natti hin beeynen akka isiin na shakkineen karaa qaxxaamuraatiin har'aa yoo argitan warra hin argin illee duraaf akka teettanii shorbaa isiin naa dhiyeessitetti an kara biraa deeme ani kara biraa deeme akkana saahiba kee tokkotu akkana opereeshina ta'uu hedaa maali eetu maan akkanumatti sosobeefa yeroo taata akka bare sosobdee namatti dhiyaachuu illee homaa halaan na fakkaate akkas jedhanii an kara biraa deeme immoo dawaa barbaadee fidee xumuraa jechuudha dawaa fidee fi dhufee akkasiin hin beenetti irratti illee dalagee fi akkasiin hin beenetti jechuudha shorbaa keessatti kuteefi jira uummata akka shakkine nagummaan nyaattee maa kana fudhattuu leelaan jette lakkii kama namatti aanu fudhatanii jedheeni kalaas gammachuun kolfisiisaa tapsiisaa akkasitti nyaattee maashaallah alhamdulillah itti milkaa jechuu barbaadeeti kan irratti milkiin waan takka garaa qulqulluu yoo ifa bilisaa dalaydee itti milkootu rabbiilee nasi gargaara jechuudha. Kana jechuu barbaadee inshaallah daawwattoota fi hordoftoota keenya wallaahi baay'ee gammadeera amma dhaabbadhee of laaluu kiyyaaf gammachuu guddaa qaba. Garuu of duraaf waan akkanaa kanatti ni deebi'ee rakkachuu miti dhiphachuu miti waan fedhoo ta'e waan nyaadhu waan dhuguu akkatti dhaabbatatti gojeetu malee. Waati mana galee moo maayini kana taasiftu? Alaayitee rabni jechuun maali kalmatti barreeffammaa yaada yeroo takka yaadni namni akkuma maraataa fi naasaa hima. Maal toofiin siyaasa ofsiisa maal? Laa jechuun fayyaamuun ce'oo tanaatu ni yaachisee bara hirribna qabu kana akka duraan dhugaa dubbachuudhaaf haala galchee wallaa maali jenna dhugaa dubbachuudhaaf rafaan jiru wallaa rafaan jiru nyaannatti tolu dhugaatiin natti maal riba maal dhoogu dabbamu joon akkamitti raftu akkamitti rafu maal lafa laftee ilma silkii illee bilbilee dhugaadha haa ta'u garuu ani maali akkamiin na yaachisaarti wallaahi eessatti bilbiltammoo laa jechuun saahiboota mitiitti bilbilee akkam nagayaa fayyaa shamaa qabban kanarraa akkam jettanii qabbanditu maal fakkaati qabbandi akka malee afaan jallisaadha akka malee tabaran adduma sitti qorree qabbana laa jechuun qabbanti ni jirti malee kun nam tokko keessaatti bilbiltee akkam qabban kanarraa waa baraatu qabban kanarraa ofii eegaa jechuun barbaade beekte san qofaa miti garuu ani ufiilee akkuma jettu ufiilee haasa'ee jira ufiilee haasa'ee maal jennaan والله هو قاعدين أكمل ناجزة أكمل والله قاعدين والله أكمل ناجزة أكمل قرنا بالستير تدري مت ترى تشافروا ترى أني قدام ونسيت أنا مواد إتني ولا نقول إني تسهلوا ترى يجتي بابا ترى زولوني ترى تومو ترى أكمل تو أرسل أنا نسوب دمو مجيو دي قوة أنا مجيو كيشو تنا اللي كيسين ترى وان قرنا ما سوب ده إيش ده تايم يا رجال سيدي فهم تات هاي ما نرى فدي فهم لا ولا يفهم أنا قاعد سيدي يفهم بدنا لا برا يا دمان نام بدي كان تايم بدي سلا أكمل تقول تيجي لك أيوني يا ده نام بدي كان ما يشوف بعد ما أسمع كده والله كمل لنا أجيب ده رجال أنا نسوب دمو قاعد سيد أسوب ندر دسوبر ما لا لو تقوي ما تسوي تيتة سيمتي دوغارا الريبة سيد أوه أركان كتير خادي لفلفتا والله ما أدري بري يعني وسيت الدماء ذا قاتي رمز كور بيتوتي يا ده مجيء وتناتم دي يعني كلر لا فتو يعني دي كانوا سكبر رمز كور هذا بين وجه لفلفتا توني بار دبيلو بوتي بار أين وجه لفلفتا سرق دوغا دبيلو دبيلو بوتي دبيلو Kawam tu mana bagus terus kawam tu pakai sana apa pasuk daerah rumah. Mama saya apa nak kuma? Wah, terwajib. Aku cakap rumah. Punya ya itu namanya dah ini ulai malena. Isi kasar. Bodati bilik titi. Isi. Nuan terap. Kan macam setit agame. Riba malah setit saya cak. Wallahi ini rafa. Yom rafa tu sejarah lagi. Wallahi masih banyak. مال سلاتي لأن أنتو إما صبيتا لمال لما قلت على كم سوامي هذا ورو كنت دبيونا ما يعجبت بعد قد سبر والله دبيونا ما يعجبت ما يعجبت مالي
Mucayyoo miskiina sana mucayyoo wallaahi miskiin. Ani immoo eenyuma dhufe eenyuma wajjin haasa'a sa'aatii kana maaltu dhufa? Amma sa'aatiin laafii kaatee kan lafa laftu kan telefoona isaa ta'u ofii keetiin illee haasoftus ta'in sa'aatii kanatti amma sa'aatiin meeqa akka ta'e beektaa? Sa'aani wala kalaqanii taa'u. Inna taada torbaaf qixxee dabarsa. Sa'a muraasa ni barsila yeroo mirriba timi. Sa'aatii kana kan kaatee hirriba na dhoowwitu. Nadi dia argatee dhiiba. Hedduu sagalee fuula isaa bara nama sotaa sana fakkaatti. Waayee bitoon telefoona waraabee maal akkamitti dhageeffata laata? Maal fa'aa dhageechira? Ati fifayyumaa qoyaa Amma keessaa baasu waan dhageechiree argatee. Gumara bishaan gumara dhageetti. Gurratu na duratti beektaa? Jechuun maal inni agarri maraa sagalee fuudhee waan akkasitti mana kana muluu taasisa. Iyyaasa hin qabu maal akkasii. Mana muluu taasisa. Ati sirraaftan ni beekaa himaa. Tasgabbii maasuu taasise jechuun yaani maal hagan mara iyyee mikroofoona qabadhee akkatti jedhee wayyaasa eegoon. Maalis matanatu ala eegaatti na fakkaate ala eegaatti na wajjin ala eegaatti mana keessa rafta malee gurri kee ala jira jechuudha akkas jechuudha akkasuma maama. Sanu malee waan namni dhagoo miti baata darbe soosuu dhaabatee amma haasa'u keessatti namni dhaga'ee xiqqoo malee shakkoon. Suuta haasa'e maaliif akkasinillee rafaa jettanii isin jee qulleen feene akkasinillee rafaa jettan waan beekuuf suutuma tasgabbii nagartee. Guddaa inni sa'aatii kana telefoona si haasofsiisu. Sheena. Eenyu wajjin haasoftu? Insheena dhiisi. Dhiisi argattee insheena wallaa sheena. Sheena akkam jette ba? Waree biraa. Mucayyoon sun akkana ta'u sababa keessa nu sababa kiyya. Sababni natti jettu kun maali? Sababa kiyya jettu kun. Sababni kee maali? Sababa eetu na himi. Beekuun qaba. Si ibsee reefsi ibsee wayita shorbaa nyaannu si ibseedha. Wayita shorbaa nyaannu agartee reeffa bakka Mustafaa dhufee agartee shorbaa nu qopheessitee shorbaa nyaannu san baay'ee waa hunda si ibseedha. Waa hunda si ibseedha agartee wallaa waa ibsee. Sababni koo kanaaf kana hidhina himisiin jedhee maaliif nan himin? Himee barreessaa himee. Suni waan irraa na himan jiru. Sana duraan arginee itoo na arguu dhaaltaa itoo na arguu. Sanuma maal sanuma. Dubbiin sanuma. Sanumatu aarsee mucayyoo gubee. Waan biraa jira na himu. Laa sanuma argattee wanta kaawwanni biraa jira. Sanuma dhugaa sanuma jira. Sanuma takka wanni biraa wanni jiru takka hin jiru. Sanuma argattee. Ayi na doomsuu kana ta'udha. Sanuma kalaas argattee. Kan irraa gatillee bira kan. Afaan kembani. Lala kairaf difama. Lalu baru kamu Kira tu tadi kisah dan nasi. Kelas difama kelas. Difama kelas kamu baru difama marah kasi difama kuda sinjat. Difama mana si JK करते अकत्ती रिबास दम्मसे अकत्ती सदरका कनत्ती अतिले दल्लंते लोटे वनी तो गए थे भी दोंगुरा किया difama गिफ्टी तो difama sinjat difama kuda ना कुछ difama kelas अतिले पूरा kelas. Berkat abem kelas ये